Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota Shaameeksi mantu akkam nagaa jirtu isiniin jedha. Har'a barumsa wayii waan adda ta'e waan barumsa bareedaa wayii isiniif qabadhee dhufee jira. Inni sunis maal seetanii namoonni tokko keessaan gara keessaati YouTubein kee subscribe nuuf hin ta'u jettan. YouTubein kamiyyuu subscribe hin ta'a yookaan gara keessaatiin seentanii fakkeenyaaf YouTube akkatti seentanii gara keessaatiin asitti bakka itti barreeffamuu qabu kanatti fakkeenyaaf Shaameeksi Tube kun akka asirra agartan kanatti Shaameeksi Tube ka jedhu kana jechuudha. Akkatti irra barreessuu dandeettanii akkatti irra barreessitan isiniif bahuu danda'a waan ta'eef Shaameeksi Tube kun akkatti irra barreessitan akkuma agartan kun Shaameeksi Tube ka jedhu kun asirratti bahee jira waan ta'eef gamanumaan gattuutanii jechuudha. As kun viidiyoo kana okay gootanii asuma like ni gootanii akkasuma subscribe gochuu dandeessan jechuudha. Subscribe gochuu dandeettan jechuudha. Amma gara biraatiin isin namoonni tokko hin ta'u jedhan fakkeenyaaf linkiin kee yeroo ati Facebook irratti share gootu YouTube ke gara linki Facebook keessan yeroo seennu YouTube seennu subscribe nuuf hin ta'u jettan. Linkiin karaa sirrii isin yoo ka gootan taate YouTubein kamuu subscribe fi akkasuma like gochuu dandeettan. Fakkeenyaaf amma gara Facebook seenna. Facebook yeroo seennu as profile kiyya kana keessa seenna. Profile kiyya jala yeroo seennu kuno asin fakkeenyaaf amma linkii kana akkuma agartan agartaniin asirratti an ka share godhe jechuudha. Gamanumaan akkanumatti yeroo takkaaf linkii kana akkana gattuutan jechuudha. Ni eeydanii amma fakkeenyaaf YouTubein kun akkuma agartan amma like goone yottan like hin godhamu. Like hin ta'u jechuudha. Sign in jedha. Yoo sign in kana tuutan gara Google isin dabarsu waan ta'eef cancel ka'ee tuutanii duuba deebitan akkatti. Boodarratti bakka gubbaa kana jira. Gubbaa bakka ciftii sadii kana jechuudha. Gubbaa bakka ciftii sadii kanarratti sadii kana yeroo takkaaf akka gattuutan. Ergasii open in YouTube ka jedhu kana yeroo takkaaf gattuutan. Kuno akkanatti nuuf banama jechuudha. Akkuma agartan fakkeenyaaf kuno like yoo goones like gochuu dandeenya. Akkasuma subscribe yoo goones subscribe gochuu dandeenya waan ta'eef haala kanaan gootanii subscribe gootan jechuudha. Haala salphaa ta'een wanti waan ulfaataa miti. Yaa'u haguma yeroo takka agartaniif malee waan nama dhibuu miti. Akkasitti subscribe gochuu dandeettanii YouTube nama kamuu kiyya qofa osoo hin ta'in jechuudha. Akkasuma like gootanii comments yoo xaafuu barbaadan yoo barreessuu barbaadan kunoo gamanaan yaada qabdanis asiin gara commentiitiin waan barbaadan jettanii nuuf barreessuu dandeettanii akkasuma hamilee nuuf ta'u nuuf taata waan ta'eef jechuudha. Akkasuma warroonni YouTube kiyyaa maatii hin ta'in jechuudha. Shaameeksi Tube subscribe godhaan hordofaa. Akkasuma viidiyoo garaa kan dalaynu yoo isinitti tole like godhaan jajjabeessa. Like yoo nu gootan hamilee nutti horaa yeroo biraatis waan bareeda qabannee akka dhufnu nu jajjabeessa waan ta'eef like godhaan jajjabeessa. Akkasuma hiriyoottan keessaniif share walii godhaa isiniin jenna. Ilmaan Oromoo wal haa jabeessinu. Akkasuma isiniin jedha barnoomsi guyyaa har'aatiif isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Yeroo biraatiif waan biraa waan isinitti tolu waan isin bashannansiisu akkasuma drama adda addaa fanii waan isin bashannansiisu isiniif qabannee ni dhufna. Irrattis dalagaa jirra waan ta'eef hamilee keessan qofaan nu agarsiisa. Like nu godhaa. Subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Isinirraa ka eegamu kana qofa. Ilmaan Oromoo isin jaaladha. I love you. Kanaaf jechuudha galatoomaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.